Manni maree tiraansfoormeeshinii qonnaa Oromiyaa walga'ii isaa marsaa sadaffaa ariitiin cimsa qonnaa dhugoomsuun bu'aa damee qonnaa guddisuu irratti xiyyeeffatee Finfinnee galma waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti gaggeeffame. Marii kana irratti pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa cimsi jijjiirama qonna keessatti inisheetivii dabaluun hojjetamaa ture saffisiisuun fayyadamummaa uummataa bu'uuraan dhugoomsuu qabna jedhan. Agriikaalcharii tiraansfoorm gochuudhaan ala immoo carraa biraan qabnu akka Oromiyaatti. Waan qonna jaalannuuf jibbinuuf oduun taane kan qonna irratti xiyyeeffannuuf uummanni keenya parsantiin 78 laayiviluudii isaa qonna irratti waan xiyyeeffatuuf kan baadiyyaa jiru. Kanumti magaalaa jiru immoo parsantiin 40 jireenyi isaa qonna irratti kan xiyyeeffatedha. So kana karaa baay'ee duubattafaa ta'een deemaa jijjiirama barbaadamu fiduu hin dandeenye. Kanaaf kaawunsiliin kun tiraansfoormeeshin dookumenticha qopheesseera, roodmaappii kiliir ta'e kaa'ee jira. Isa giddugaleessa godhatee immoo inisheetivoota bocee jira. Garuu inni kun saayintifikaalii at all level deeggaramuutu irra jiraata jechaadha. Akka lafa qabatu. Properly institutionalized akka ta'u. So yeroo kaawunsiliin kun wal ga'u waanuma gabaasuma mootummaa evaluate gochuudhaaf oduun taane kaawunsiloonni kun maal fix gochaa jiru, kilaasteroonni kun rakkoo maalii qonna keessatti hiikaa jiru, ce'umsicha akkamitti milkeessaa jiru kan jedhu sana kritikaalii ilaaluu xiinxaluu barbaachisa jechaadha. Haala qilleensa teessuma lafaa bu'uura godhachuun sadarkaa gandaa irratti hojii ce'umsa qonnaa xiyyeeffannoo argachuu akka qabus obbo Shimallis eeraniiru. Ogummaa qonnaan bulaa dabaluu, oomishaa fi oomishtummaa guddisuu fi walitti hidhaminsa gabaa uumuun murteessaa ta'uu obbo Shimallis kaasaniiru. Garuu ganda dafnee inisheetivoota amma jennu kana tokko tokko aanaatti iddoo wayii koriidarii wayii filatameeti kan hojjetamu. Agirooekooloojii isaa buna taanaan gandicha keessatti bunni iddoo hundatti jiraachuu qaba jechaadha. Inisheetivichi gandaan madaalamuu qaba. Laayivistookiin gandicha keessa jiru gandaan madaalamuutu irra jiraata jechaadha. So inisheetivii keenya aanaadhaan, godinaan, naannoodhaan madaaluu bira baanee gandatti galchuun nurra jiraata jechaadha. So agirooekooloojii beesdi ta'ee gandaan safaramuutu irra jiraata jechaadha. So gandi tokko tokko meebii inisheetivii isaa yookaan dhimma 2, dhimma 3 ta'uu danda'a. Yookaan dhimma 10 ta'uu danda'a. Isatti teelardi karaa ta'een gadi bu'ee akka hojiitti kan godhamutu irra jiraata jechaadha. Agirooekooloojii beesd karaa ta'ee fi piroodaaktii oomishnu karaa giddugaleessa godhateen dookumentoonni ekstenshinii qophaa'utu irra jiraata. Kilaasteraan. Rakkoo dandeettii, rakkoo beekumsaa, rakkoo iskiilii kan hiiku jechaadha. Ogummaa qonnaan bulaa keenya, beekumsa qonnaan bulaa keenya fooyyessinu taanaan agriikaalchariin fooyya'u hin jiru. Rakkoon kwaalitii nuyi hiiknu hin jiru. Rakkoon piroodaaktivitii nuyi hiiknu hin jiru. Aandu faaktar uqat ስለሆነ ለፕሮዳክቲቪቲ Ministeerri qonnaa federaalaa Dr. Girmaa Mantee gama isaaniin muuxannoon Oromiyaatti qonna ceessuuf hojjetamaa jiru abdachiisaa ta'uu himanii oomishaa fi oomishtummaa irratti xiyyeeffachuun murteessaa ta'us dubbataniiru. Amma akka Oromiyaan dursee deeme I think wanta lafa jiru isa recognize goonee kaanii hanqina isaa irratti haasa'uu qabna waan ta'eef. Maalin Oromiyaa irratti differensii kan fide waan jedhamu keessumaa bulchoonni godinaa as jirtan qabachuu kan qabdan ownershippii hooggansaa sadarkaa naannoo irraa jiru qabee amma gaafa roodmaappichi dhumetu hin taane qorannoo isaarraa qabee ownershippii as turedha. የፕሮዳክቲቪቲ ኢሹ hayyoonni as jirtan akka ministeera qonnaattis akka nam tokkottis oomishtummaa irratti hojjechuu qabnaa kan jedhu sanaa fudhan. Sadarkaa pireezidaantii taanaatti qindeessaan kilaastera baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa gama isaaniin galmoota qonnaa qamaan dhugoomsuuf hojjetameen milkaa'inoonni argamaa jiraachuu himaniiru. Sochii manni maree ce'umsa qonnaa naannoo keenyaa beekumsa qorannoo hayyootaatiin dhiyaate kanarratti hundaa'uudhaan inisheetiviiwwan bocaman kana fudhatee hojiitti galuudhaan jijjiirama fiduudhaaf tattaaffii ni taasise galmoota misooma baadiyyaa keessatti qabaman milkeessuudhaaf jalqabbii gaarii aggaamanii jiru. Sochiin misooma qamadii irratti taasifame ganaaf bonatti hojiin hojjetamaa jiru biyyi keenya midhaan nyaataatiin akka of danda'uu dandeessu wabii midhaan nyaataa mirkaneeffachuu akka dandeessu abdii guddaa kan namatti horedha. Hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu gama isaaniitiin qonna mayyeessuu fi dilbii qabeenya jiru sirnaan fayyadamuu kan danda'ame ta'uu kaasaniiru. Qonna keenya irratti jijjiirama guddaan dhufuu eegalee jira. Inni lammaffaan qabeenya dilbii qabnu irratti
gumaatni akka guutummaan akka fayyadamnuu fi caalmatti irratti hojjechuun itti fayyadamnee carraa guddaa akka qabnu mirkaneeffannee jirra. Carraa qabnu kana akkamitti duguugnee fayyadamuun imala badhaadhinaa eegallee yeroo gabaabaa keessatti mirkaneessuu dandeenyanis hojii manaa hunda keenyati. Hirmaattonni mana marichaas ce'umsa qonnaa kallattii milkeessuu danda'amu irratti yaada kaasaniiru. In all aspects, productivity, production, export, linkage improved, but not the final goal. Kanaaf wanta hojjennu ooni goone itti amannee yoo hojjenne karaan isaa nutti argameera. Transformation is on the right way. Karaa gubbaa bu'eera garuu ganaa baay'ee deemuutu jira. Potenshaala ganaa irra hin geenye akka jiru kan agarsiisuudhaan ofii kiyyaaf kanan hubadhe jechaadha. Kanaaf waan ammaas ga'e kanatti quufinsa otoo hin taane gara fuulduraatti waan jiru kana sirriitti laallamee qoratamee iddoo amma hir'inillee jira jedhameetoo gabaasaan mul'atame kana wannoo jedhameetoo akka kana caala deemnu agarsiisudha kan nu agarsiisu jechaadha. Initiatiiviin jalqabame kan mekaanaayizeshinii baay'ee aannan bastuutti dhangala'e kan jedhamu sana jechuudha. Baay'ee gaarii garuu maaltu wajjin dhufuu qaba ammallee kanaan saatisfaayidii ta'uu qabnu kana caala itti fufuu qabna. Amma tiraaktarii biyya galii lakkaalii jira marri tiraaktarii meeqa kan hojjetaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf meentinaansiin wajjin dhufuu qaba jechuudha. Tiraaktarii dhufeera hojjetaa jirra meentinaansiin hoo ispeer paartiin hoo Dr. Fiqaaduun achii kaasaa kan ture waa'een boba'aa makiinaa daldalaa wajjiniin warafaa qabachuun inni laalamuu qaba. Wanti innoo waan isin murteessitanii fooyyessuu dandeessanii sana booda ispeer paartiin jennu kuni leenjiin immoo kennamee meentinaansiin yoo waliin deeme kuni rakkoo akkasii akkuma yuunivarsiitiitti waan nu qunnamaa jiruuf kaasan. Yuunivarsiitiin amma kana yoo rakkate qotee bulaan ammam rakkata kan jedhu keessa keenya jira jechuudha tiraaktarii kanarratti. Kanaaf inni sirriitti itti deemamuu qaba jedha.